buziyyeen ifaadhaanii seexanas si keessa jira mana kadhatan si keessaa jetteen ashamaa akkam jirtuu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaa namoonni baay'ee baga baddee in argamiinii waaqayyo ishii mul'isin jettanii kan kadhattanii jirtu jechuudha. Obboloota koo keessattuu jechuudha warri biyya ormaa keessa jiru waan akkanaa jenne barreessuun dhugaa dubbachuuf salphinadha. Tinin jechuun jaaladha. Akkam jirtummoo nagaa keessanii hin jajjabaattu gooftaan eebbifamu ana bira nagaadha simbiras nagaan akka ta'e abdii guddaan qaba siniin jechaa. Egaa buziyyeen akkas ji'a lamaa fi Abrahaam faana jirti jechuudha. Sababni isaayyuu kaleessa waan baay'ee taateetti akkuma har'a deef Ruutaa faana ta'aa jiru isheenis Ruutaa faana taateetti kun hin dagatamu yoomiyyuu jechuudha. Maaliif jenna galmeerra jira waan ta'eef onlaayinii irra jira waan ta'eef jechuudha. Gochaa har'aa ifaan immoo obboleessa isarratti gochaa jiru namoota baay'ee waccisiiseera. Namoota baay'ee haarseera dhugaan siniin jedhe jechuudha. Akkamittiin haadhoonsaa osoo bu'u haadhoonsaa osoo dhiphina keessa jiru maaliif kana hundumayyuu yaaduu danda'e akkamittiin ashoofaa akkamittiin bashaqqaxaa jira dhiphina sammuutiin qabame osoo akka dingataa kufee miidhameeyo akkasumas osoo qo'icha wayii keemikaala wayii dhugeeyo lubbuu isaa dabarseeyo inni nama maalitti hin gaabbu'e kanii jechaatoo jiran jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani Abrahaamidhaan eddanni gaafanni akkana ni jiraadhuun barbaaddu miti ati hin feetu miti edda gaafanni Ruutaadhaan jedheeti Abrahaami nan shakka jechuudha. Maaliif illinaan kun wanti kun keessa isaa wanta jiruuf jechuudha. Kanaafiyyuu nama kana wanti hundumtuyyuu irratti dadarrabamee gaafa jedhe nama isa hubatu gaafa dhabe namni nama itti matu akkuma jedhayyuu nama itti matu qabu nama yaada kunaa hiratu qabu jedheera miti deefiidhaan akkasumatti waan baay'ee yaadeen haadha koo abbaa koo mucaa koo yaadadha akkuma jedhe sana gaafa tokko waan baay'eetu nama dogoggorsiisa gaafa sana garuu hin gaabbita dhugaan sin jedhe hin gaabbita maal taatati dhugaa dubbachuuf taanaan maali rakkoon jiru Ruutaa faana ta'uun kee ishoo namatti tola bakka dubartii bukkee ta'uun kee namatti tola bakka nama gammachiisa garuu karaa qajeelinaatiin maaliif intala namaati kan bade namadham sareen iyyuu gaafa baatee badde koo hin barbaadamti hin gaafatamti ati garuu yoo badde maaliree maalla galchilee jechaadha kanatti jirtu jechuudha. Ilma namaaf intala namaaf kan yaaddu ati ammanumadha haaloo namni ba'uu dhugaa dubbachuuf taanaan ilaa gaafa namni si miidhee nama miidhuuf hin deemta taanaan isa si miidhe osoo hin taane si isa lammata miidheetu miidhama jechuudha. Maaliif teessaniin eeggan maaliif hin tasgabboomne maaliif obboleessa keetiif iyyaan maaliif Ruutaadhaan immoo amaliyaan hin gorsin lakki Ruutaa akkanan taasisiini bakka inni hin fedhu miti hin barbaadu jedheera wanta ta'eef kan hojii isaatii hin nyaata dhiisii yoo jettee maal qaba maaliif dhala kanas baditti ooftu maaliif immoo nama kanaanis miitu buru qalbiin isaa wayii yoo hatameoo wanti wayii isaa yoo miidhameoo sammuun isaa yoo miidhameoo bakka kanumadha. Atokko ilma dhiiraati ilmi dhiiraan kan hin beeku sanaan bakka ashoofaadha jechuudha kan inni ture. Ani maaliin godhee Ruutaas immoo hin jedhiina Ruutaan maal gootee awwaanta namni jedhu miti kan hin hojjedhu kan hin godhu itti yaadeen godha maa wajjiniin taateedha moo maa inni kaleessa immoo ofiisaatiif dhufee balbala rukutee waanuma namni itti haasa'ee bayee kaataa in ariifata waanuma argee kan inni jedheen wajjiniin hin taatu maaf ashooftaa maalidha innati daanii faana taate akkas gootu maaf miidhama obboleessa keetii maaliifis halfannaa obboleessa keetii hawwite kan ishiin jechaanii turtee jechuudha. Bakka asiin waanuma si aarsuyyuu hin qabaatu innaa fataa zanaadhi in dulloomtaa ati ijoollee qabda wanta ta'eef jennaan ani hin barbaadu waa'ee sanaa miti irmeellaa lafa ishiin jirtu fidii eessaan fidana biran jirtu ennaan barbaadi wajjiniin ta'iiti ati haadhoodha aasuufsiisi itti siqii mari'achiisi kottu wajjiniin barbaanna itti otoo yaadaaf qalbiin qabatteetta ta'e Abrahaam sin diduu kan ishiin jetteeni
Abiraam dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee moonyeedha. Dhugaa dubbachuuf waan hundumayyuu ishee kan inni jedhu waan hundumaaniyyuu nama hin amanaa. Bakka waan namni isa miidhu isatti hin fakkaatu. Dhaqee immoo jechuudha isumarra gidiraan kan ga'u jechuudha. Egaa yeroo inni akkasittiidhaan qoosu yeroo inni akkasittiin tapha shaqqatu dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku. Ani dhugaa yeroo hammaa kana baga buziyyeen iyyuu jiraatte wajjin jedha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ilmi namaa akkattiin geeddaramaa maaltu geeddari qoy maal ta'eet akkas ta'een jedhiman nagaa immoo miti dhugaa nagaa miti. Daaniin okkoo gaafa babbalan okkoo na babbalama kun okkoo na babbalamuyyuu digixximuu jedhe giggir waliif hin gallu baqqaadhaan ishiidhaan jechuudha. Akka immoo gidduun immoo ishii argitaniitu ishii an isa laalaadhuman ture viidiyoo sana taa'ee jechuudha. Ishii jedha jechuudha. Ishii otoo hin taane waan tokko taasisiitii mul'isi. Ruuttaas gorsi Abiraamis gorsi bakka wal kabajuun hin jiru maaliif waliin kabajanii akkataan itti taasaa turte akka hangafaatti miti dubbachaa kan turte jetteen jechuudha. Ruuttaan immoo manaa bahe jetteeni inni mana keessaa siifachi kaannaanii atoo maal jetteerre jennaanii anumaayyuu hin jenneeni jedhe. Waliin seeniin jettee dhowwaan turreetti waliin galiin jettee jechuudha argaa turre koo nuti meen argina. Sabiraan immoo dhufteedha gooftaan jechuudha guyyaa ta'e murteessa yookiin torbaan tokko wayii murteessa natti fakkaate. Dhugaa ani hin beeku ani hin beeku kun garuu furmaataan ta'u baasawwee intala namaa qabaniidhanii dhoksanii furmaata argannaan soba Ermeelaan gizee baay'ee nutis wanta tokko irratti hojjennu laatallee gaafa jedhaniin gaafa Abiraamillee yaade lakki nuti amnaan hin deebisnu jaalalaadhaan malee jetti turte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Naa Abiraam immoo wanti inni hojjechaa jiru gaarii miti ennaan jireenya isaa kaleessaa moo sarxaati ennaan baqqaayyuu dhiisiyyuu minamna ennaan ilaatteen isa kaleessaa jireenya kaleessaa dhiisi har'a garuu sirriidhaan bareeda keessa jira. Maatii ishii maal jedhu yoo sin arganii yoo sin hubatanii amma meeyyuu maa cannaqamtu me'am in kennitanii kun okkoo dargaggummaa keessa jira wanta ta'eef umtuutti hin dhaga'amu qaxxi gootanii poolisatti hin kennitanii dargaggummaan okkoo rakkisaadha. Sababni isaa obboleessatti dhaqee seeratee ilaa yoo deeffachuu baattee Abiraam irraa gargar baasuu baatte ta'e in argitaa in miidhamti. Gaafa sana garuu akka waan tokko hin dubbannedha. Obboleessatti kan seerate isadha ifa jira. Kan gulufee dhaqee kaateen baatu mana keessa kan jedhe isadha. Qalabatii baasuu qabda kan jedhe isadha. Kottu sinaffeera siifalladha kan jedhe isadha. Isheenis immoo gaafa sana obboleetti yookiin immoo kan obboleessi kee jaalatee akka sinnaati gootu maal jechuudha. Namni naa ilaalu maal jedha jennaan lammatatti hin deebi'u isaaf yoo ta'e gaafuma sana immoo misaan hin laadhee fi gaafuma sana baddee ganama ifee natti mee waanuma ta'e faana laatteef kan suban qabne waan ta'e faana laatteef dhugaan siin jedhe itti saalfatta boru itti saalfatta dhugaatti saalfatta miidhama isheerraa kan ka'e yoo Abiraamidhaan dhiifteen alatti Ermeellaanii ati garuu itti saalfatta. Innaa hordoftoota kiyya maatii naa ta'a isiniin jechuun jaalladha.